Ega kana ta'e hayyotan biyya ambaa jiranillee bobboonanii nu dura dhaabbatanii hamilee teenya. Wanni nuti barbaannu farankaa takka barbaadan dhufneessitu ni ba'a. Farankaa takka barbaadu. Saantima takka bilisummaa ilmaan Oromootiif jaalala qofan barbaada. Eegas booda hoo du'a gaarii du'uun barbaada. Du'a akka malee du'uun fedha. Kan ammoo gootummaadhaaf osoo naasa'utti hin jiraanne takka waan biraa osoo hin ta'in nama gabroomaadha khalaas. Nama gabroomaa tokko namni gabroomaa tokko lallabuun qaba mirga kan koona dhagahuu qaban dimokiraasiidha. Mirga kan kootiin dubbachaa jiraami. Mirga kiyyaami. Mirga kan koo dubbachuudhaaf immoo hamilee naa godhuu qaba. Waan kana ta'eef hayyoottan keenya hoo ilaal suufa isaanii naqatanii wayyaa addaa isaanii naqatanii tokkummaadhaan sakkana bobboonanii dura tattaanii nuti isiniif jirra yoo jedhan qalbiin teenya nu gammaddii jechuudha. Hayyoottan biyya keessa jiran hayyoottan gurguddaa qaba Oromoon. Amma waliigallee mi akkuma hayyoottan hambatti gartee akkuma Ilamaaraan faan gartee tatta'anii akkuma gartee Mallas Zeenaawii faan miila walirra kakkaayatanii hattummaadhaaf hatta gootowwan hattuudhaati isaan gootowwan hattuudhaati malee gootowwan biyya namaa saamuudhaaf isaan gootowwanii miti garuu gootowwaniif hin jaan hattuudha gartee hattuu wal gurmeessee nama nyaachuudhaan nama ajjeesuudhaan beekaa keenya fixuudhaan beekaa Oromoo tokko ajjeesuun waggaa 30 uummata Oromoodhaa gabrummaa baadhachiisu. Ummata keenya akkasitti daalachoomsanii gartee nutis akkuma isaanitti dhiira. Quba qabaadhu. Du'a nama sodaatu dura dhaabbannee duuna. Hanga isaan ejjennoo kana hin dhaabine. Kanaafuu hayyoottan immoo hayyoottan keenya gartee ani imma beekeetii miti yoo naasa'u keessatti illee dogoggora qabaadde dhiifama gaafachaa jechuudha. Hayyoottan keenya kaas keessa jiran hundi isaanii ani wanni hin fedhu ummata waan takkan barbaadu hin jiru. Akkuma gartee ijoolleen xixiqqishoon harkaan wal taatee ilmaan Oromoodhaa kutaadhaan osoo waliin qoodiin harkaan dhooyitetti harkaan warra qawweedhaadha hongootummaan kana caale hin jiru. Hongootummaan kun haasawamuu qaba addunyaa irratti harkaan nama dhawwee jechuun maal jechuudha isa warra qawwee warra masariyyaas qabu harkaan dhooyite ijoolleen xixiqqishoon dura baate akka maataa ture gubatanii daalachaanii bifa isaanii lafa dhadhaa Oromoo oomishuutu irraa daalachaa akkasitti deemaa jiran. Wanni taane waa takka lama. Diigan awwaalcha dhabne awwaalcha keenya gubbaa dhaabbatanii biyyuma teenya irratti immas nu fixanii Tigraay deemnee hin balleessine jedhan. Oromoon Amaara jibba hin jibbu. Tigree jibba hin jibbu. Tigree meeqaatu Oromiyaa irratti sooressite? Amaara meeqa Tigree Oromiyaa irratti sooressite? Osoo kana hunda kabanyee jirru kana godhanii quba qabaadhu. Akka rabbitti illee akka namatti illee ejjennoon itti fudhatamaa jechuudha. Kanaaf rabbiin nu gargaarraa inni harkaan isaa dhooyne. Meeqatu guyyaa irraa kan ammoo tokkummaa ilmaan Oromoo kan arguudhaaf dhiira meeqatu bade dhiira meeqatu sareete dhiirti meeqa saree ta'uun eebisa addunyaa qalamuu jaalalatee isaniif qalame malee. An akka maraataatti illee na godhe jirri siif hima ijoollummaatti jetti siif hima waggaa 12 irraa waan kana eegale ijoollummaa irraa eegaleetis hin jee abbaa kiyya irraa is nama raachaatu kaanis na jala fixaatu. Isinin doktoratti biyya irraa godaansiisuun kun matana tokko beeku. Kana tokkoon immoo galata Rabbi ayyee obboleeyyan kiyyaaf gartee mootummaan kun mootummaan Ameerikaa haa galatu. Isiniif da'oo naa ta'uudha. Isiniif da'oo ta'uudha. Haa galatu mugaafa tokko galata isaa ni galchinaa. Nutis mootummaa dhaabbannee galatu mootummaa Ameerikaa ni jennaan da'oo gatii nu taataniif. Hunduma isaaniitu warra gargaarsan mootummaa Keeniyaatis warruma jiruufu. Khanis akkuma nama tokkotti garuu akkaataa uffataatiinis akkaataa dubbiitiinis akkuma fedhettu nuti isaan dura dhaabbata. Abadan waliin gallu abadan isaanii waliin gallu jechuudha. Ana quba qabaa. Waa takkallee rabbumaaf danneetti harkaan itti gallee rabbiin keenyas gargaarsa haqaati ta'a. Hanga isaan abbaa keenya gartee dafqa abbaa keenya gartee abbaa keenya kalafa qotatu irraa beeleysanii hiika irraa beeleysanii maal fajaan kunoo lafa faayisinii magarsine isaan rabbii kanuu magarsaniif nuuf rooba isinii roobsifne qotee bulaa akkanatti oomishanii isin misoomsine isaan rabbii maal nu magarsan maal ifiif qotannee magarsine ifiif nyaatan deebisanii nuti immoo irraa daalachoonee deemnaan sinjee warquma Tigree nuuf Oromoon halkanii guyyaa hojjeta. Garaa qullaa deemeetiti
isaan gartee hawaata kan hojjetin konkolaataadhaan nurra deeman. Kun golli isaa Oromoodhaati. Isaaniif akka sanitti ilaalamnu isheen daa'iman jedham jiran asam. Golli isaan Oromoo tokkolleen akka dhugaa rabbii kadhachaa garii dhukkubsanne akkana taane jechuudhaaf muuziqaa kana tola gumaacha godhaa turre muuziqaa tokko jechuudhaaf qarshii kun kudhan barbaada. Isaaf hin nanuti. Konsertii kan waa takkan goone waggaa 8 eegamaa qaban narra kaayanan akkan dachi biyya keessatti hin sirbine maallaqa isaan jala hiriiriti fidiidha. Kaanii fi kaan ammaas asii fidaniitu ilmaan Oromoo kana waliin garagalchanii ilmaan Oromoo wal nyaachisa jedhu. Ilmaan Oromoo wal nyaachisa. Nuti gartee waggaa isaan ilmaan Oromoo wal nyaachisu kan abaluu kun akkana bajan ilmaan Oromoo walitti faallaa godhu ilmaan Oromoo walitti faallaa godhu abadan nuti numu fudhanne. Faallaa walitti godhu abadan. Faallaadhaa mitiin jechuudha seegalee. Obboleeyyan tokko walitti faallaadhaa miti. Faallaa waan ta'aniif walitti nu faallaa isanii jidduudhaan nu nyaatanii. Silaa gartee wanni fofokkottuun tun waa nu kanatti nu godhuun nu gootu ture Oromoo. Nuti ammaas Oromoon qarooma barbaada deemaa jirru qarooma dur qaroomoodha. Dur qaroomoodha qarooma keenya isa duraanitti deebinaa malee waan amma barbaada deemaa jirru. Isinillee gartee akkasumatti gartee maqaa